Yeroo keenya xumurree gara biyya Itoophiyaatti galuudhaaf yookiin mana ijaarrannee xumurannee wanti kun baay'ee nu dhiphisa. Yoo yaashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqaaf haa ta'u. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufee viidiyoo hunda keessan keessattuu shamarran biyya Arabaa hojjechaa jirtan mara keessan viidiyoon kun hin fayyada. Innis egaa yeroo baay'ee viidiyoo kana wal qabatu komentii jalatti gaafii na gaafattu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka hunda keessaniif ta'uudhaaf viidiyoo addaatiin isiniif dhufeen jira. Viidiyoon kun immoo haala yeroo kanaatiin wal qabata malee haala waggoota darbaniitiin wal hin qabatu. Aga dhuma viidiyoo kootti yoo na caqastan waa baay'ee irraa barattu. Tole egaa amma gara barnoota keenyatti yoon isin dabarsu meeshaalee mana keessatti jechuudha. Meeshaalee mana keessaa meeshaa 12 gatii yeroo ammaatiin isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa namoonni baay'een meeshaalee garaagaraa yeroo argitan meeshaan kun meeqan hojjetamee jettanii gaafii ni gaafattu. Egaa isarratti hundaa'ee osoo hin taane meeshaan isin argitanii na gaafattanii kan baroota darbe hojjetamanidha waan ta'eef nutis haala yeroo wajjin waan deemnuu fi meeshaa haala yeroo wajjin isinii dhiyeessaa. Yeroo ammaa kana meeshaan gatii agamirra jira kan jedhu cuunfee meeshaa 12 kana immoo meeshaan hojjetamu jira kan bitamu jira. Walumaa galatti cuunfee meeshaa 12 kana meeshaa kwaalitii jechuudha. Gatii xiqqaadhaan osoo hin ta'in gatii yeroo ammaa kana ittiin bitamu ittiin hojjetamuun isinii fideen jira jechuudha. Aga dhumaatti viidiyoo kana na dhaggeeffadhaa. Aga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffattan taanaan waa'ee meeshaatiif gaafii na gaafattu jedhee hin yaadu. Akkasumallee waa'ee meeshaatiif maalan godhaa gara Itoophiyaa galuudhaaf ji'a 2 naafaa ji'a 1 naafaa maalan godhaa mana ijaaree xumuree kan jettanii yaaddoofta yaaddoon keessan hin hir'ata jedhee namana. Egaa daawwattoota kiyyaa meegaa meeshaa jalqabarraan ga'a. Jalqabuma irratti soofarraan ka'a jechuudha. Soofarraa yoon ka'u soofaa yeroo ammaa kana 31,000 aga 1,100tti jira jechuudha. 31,000 aga 1,100tti jira gaafan isiniin jedhu giddu galatti hoo soofaa akkamiitu bareedduudha ka jedhu mana keessaniif soofaa akkamiitu bareeda yoon jedhee teebilii gidduu taa'u wajjin soofaan 60,000 mana nama kamuu keessatti miidhagaadha kwaalitiidha. Egaa kanarraa immoo kaatanii isinii kan fedhii keessanii bitachuu hin dandeessu. 31,000 kaasee aga 60,000tti jira aga 100,000tti jira. Giddu galeessan immoo kan inni isinii fide teebilii isaa waan hunduma wajjin yeroo ammaa kana soofaan 60,000 bareeda. Gara tiibittiin isin dabarsaa. Tiibii inchii 32 gatii isaa isinitti himaa. Waan hin beekne gatii isaa isinitti himu. Tiibiin inchiin 32 yeroo ammaa kana 25,000 jechuudha. Tiibistaandii kan tiibiin irra kaa'amuun isinii fida. Dafeen dubbadhaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Tiibistaandiin kwaalitii kan qabu bareechin mana kootiif hojjetadha. Kwaalitii kan qabu yoo jettan 20,000 hin hojjetama yeroo kana. Kwaalitii kan qabu kanaan hojjetamaa jira. Kana malee hin jiru jechuu koo osoo hin taane 12,000 jira 15,000 jira. Garuu kwaalitii mana keessan bareechuudha. Kwaalitii kan qaba jedhu 20,000. Teebilii nyaatati jechuudha. Yeroo baay'ee teebilii nyaataa kan kiyyallee na gaafachaa turtanii gatii isaan isinitti himee yeroo ammaa kana hoo meeqan hojjetamaa jira kan jedhuuf immoo kwaalitii kan qabu bareedan 40,000. Kichin kaabineetii namoonni baay'een kichin kaabineetii irratti baay'ee iyyitanii na gaafachaa jirtu. Kichin kaabineetiin kwaalitii qabu bareeda akka filannoo keessaniitti maraxxanii akka barbaaddanitti hojjetamaa jiru yeroo ammaa kana 20,000. Egaa eelee biddeena sigaa dirqama erga mana tokko keessa jiraannee eeleen biddeenaa dirqama nu barbaachisa. Eelee biddeenaan tokkoffaan isaa qarshii 8,000. Akkasuma gaa soofaa erga bitannee immoo carqiin soofaa nu barbaachisa waan ta'eef carqiin soofaa 9,000 10,000 aga 12,000tti jira jechuudha. Carqiin soofaa egaa giddu galeessan 10,000 inni isiniif qabee. Akkasumallee jiippaasii jechuudha. Namoonni tokko na gaafachaa jirtu. Jiippaasii nuuf fidimee xiqqaarraa ka'eetii nuuf fidi jettanii xiqqaansaa 6,000 bitama. Sanaa olis
yoo bitachuu barbaadan hin jira. Xiqqaansaa garuu yookiin kan irraa ka'u jechuudha 6,000. Akkasuma gaa erkabootii isin barbaachisaa. Erkabootiin gosoota hedduu jira amma yeroo kana. Erkabootii muluu bamuluun isaa mastaawutiidha. Gatii isaa kan isinii fidee dhufe. Namoonni baay'eenis yeroo ammaa kana erkabootum sana bitu waan ta'eef erkabootiin sun yeroo ammaa kana qarshii 4,000 bareenni isaa jechuudha. Kwaalitiin isaa bareenni isaa qarshii 4,000. Akkasuma gaa aalgan isinii fide jechuudha. Aalgan mana tokko keessatti isin barbaachisa waan ta'eef aalganii bareenni isaa kan kwaalitii qabu bareenni isaa 38,000 jechuudha. Aalgan sanaa gadi hin jiru jechuu koo miti. 30,000 hin jira, 33,000 hin jira, garuu kwaalitii kan qabu aalgan bareedan 38,000. Qumsaaxinii uffataan isinii fide. Qumsaaxiniin uffataa kwaalitii qabu bareedan akka ajaa'ibaatti meetir kaa'amsan aalgas 38,000 kwaalitii kan qabu isiniin jedhe kun aalgaa meetir kaa'amsadha. Meetir kaayaa isinitti himaan jiru. Qumsaaxiniin immoo 35,000 bareedaa kwaalitii qabu meetir kaa'amsaa 35,000. Akkasuma gaa biiffee meeshaati jechuudha. Biiffee meeshaa 25,000 jechuudha. Kwaalitii kan qabu bareedan isaa 25,000. Wantoonni amma isinitti hime kuni kwaalitii mana kootiif meeshaa kwaalitii qabu meeshaa bareedan hojjechiifadha yoo jette yookiin bitadha yoo jette gatii kanarra jira jechuudha. Garuu akka humna kootiitti bitadha. Wanna fedhe yaa ta'u baratteen jijjiiraa yoo jette garuu kana gadiin hin argattu gatiin isiniin jedha. Gatiin amma isinitti hime kana malee Itoophiyaa keessa hin jiru isa jedhamu miti. Kana gadittis jira waan ta'eef egaa qarshii 200,000 fi 91,000 yoo qabaattan meeshaa mana guutuu yaaddoo tokko malee bitattanii mana keessan miidhagfattuun isiniin jedha.